Maaf natti naasin maaf murtansi. Maal rakkoon keemati. Atti wantoota gochaarasi. Keessan baanee jedhee man dhugaa rabbii maal akkasii. Keessa baatetti kana caalaa. Maal goonu kana caalaa gubannuun maa inni kana caalaa toleetti yoo araaramte maa inni maal gochuu qabna nuyi kana caalaa dhiisnee deemnu maal goonu kana caalaa maaltu nurraa eegama nu hin ta'u taanaani keessaa baasaati nutti lamaan kee irratti tarkaanfii fudhanna nu. Gamta. Tole. Maa inni asii gadi mataaroo lama fiigu. Kabaja hin qabnu nu. Natti naasin achi as. Furaa yoo barbaadan. Maa inni akkanatti mataaroo lama fiigu. Maa akkamitti kabaja namni nu. Maal wanti guddaa natti naasin achi as natti hin deebisa. Maa akkamitti furamu maal jechuudha. Numi isin gidduutti gubachuu qabnaa nu. Hojii dhiibnee jireenya dhiibnee gubachuu qabnaa hundumaa. Akkasuma. Natti naasin. Lapheen kee burruusa dabba cabsadaniiru iyyuu dhugumaa cabsu rabbi. Rabbee burruusa kana dhagaadhaan rabbi burruusa sana cabsu. Maarree taa'aatiin haasofna. Natti hin deebisin namni taa'u taa'uu dhufne miti. Yoo barbaadan xumura. Nuyi gubachaa afoo hin barbaannu sin giddu. Ta'uu achi natti naasin naan. Instructor. Oh. Fuudha. What a generation. Instructor, isin hirkoon beektan. Dhugaa isin hirkoon beektan. Hirkoon amanamummaa waan jedhamu hin qabu. Jaalala gidduutti immoo amanamummaan barbaachisaadha. Rakkina isaa kan hundumaa hin danda'a. Amanamummaa garuu maal godhu instructor? Amanamummaa hin qabu? Ana mala isaa kan dadhabee hin beeku. Amanamummaa immoo maal gootu ture? Kun jireenya miti instructor. Maal akkasumatti wajjin jiraanna miti nuti? Amanamummaa malee akkamittan jiraadha gabu? Maal nuun akka wajjin jiraachaa irra miti ati maal? Maal amma meenuun hirkoon ammaa nu rakkisuu dhiiseeti? Anamma akka obboleessaatti na rakkisuu dhiiseeti na? Garuu inuma danda'ee wajjin jiraadha qulqulluudha garaansaa. Maal ati maaliif maal waan akkasii maal garaa jabaattate? Ilaa amma gamtaa waan gaarii kaase. Namni qulqulluun hin jiru. Hin jiru. Namni qajeelaan hin jiru. Hin jiru ani amma fakkeenyaaf qulqulluu miti ani iyyuu nama biraa yoo dhiisa. Anis mataa kiyyaa nama qulqulluu miti. Booroftuu duwwaan eenyutu qulqulluudha isin hin jedhu silammoo. Gamtaan kuni jallina ta'u malee akka hojii olii gadi fiigaa oolu. Inni kun hanna isaan jedha hojii isaa hamma ta'e hojjetachaa moo akkatti ijoollee barsiisuu dhabe ammanne. Barumsa dhiisee hojii dhiisee addanaa isin gidduutti gubanneerra. Ani sin rakkisuu barbaade miti instructor. Jiraachuu hin dandeenye laama jiraachuu madadhabne nu nama akka sabaatti akka ollaatti akka maatiitti akka kunoo nama isa beeku jiraachuu dadhabne. Hamma yoo nutti kun. Maal ta'a dhimma kana yoo furtan maal ta'a yoo furame maal ta'a yoo wal qabattanii jireenya waliin jalqabdan maal rakkoon keessa maaltu isinitti irratti amma. Tole taa'aatiin haasofna. Narraa dhaabnatti naaf sinitti. Dhaabachuun keessan natti. Rakkoon qabu yaaddeenatu waa'ee dhaabachuu keenya. Nun haraara keessan barbaanna haraaramuu keessan barbaanna dhuguma miti. Dhuguma. Haraara keessan barbaanneeti kan bullukkoo fannee umurii kanatti addana dhaabannee kun miila addanatti nu waan biraan jira. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Hojii dhiibne waan meeqa dhiibne kanaaf iyyuu haraara buusa. Dhugaadhaan instructor sinin kabaja dhufaatii keessanis nan kabaja garuu sababuma odeeffameef qofa waan ta'u miti kun teenyee haasofnee anaaf inni waan hiikuu qabnudha. Anaaf hirkootu furuu qabu. Dhimma amanamummaati. Jaalala keessatti immoo amanamummaan dirqama. Keessan baanee ati. Keessan baanee hin jedheman. Keessan baanee hin jedheman dhugaa rabbii maal waan akkasii. Keessa baatetti kana caalaa. Maal goonu kana caalaa gubannuun maa inni kana caalaa toleetti yoo araaramte maa inni maal gochuu qabna nuyi kana caalaa dhiisnee deemnu maal goonu kana caalaa maaltu nurraa eegama nu hin ta'u taanaani keessaa baasaati nutti lamaan kee irratti tarkaanfii fudhanna nu. Gamta. Tole. Araaraa fiti gaafachuu dhufne malee lolaa dhufne miti. Maal instructor maal inni kana hunda teenyee eegna jette dhaabbannee tole nu jechaa jirtu maal ta'e eegda. Ani bara obboleessa kiyya jedhee lafa kana dhaabbachaa jira. Hin taatu fi'uudhaati. Nam barbaada fi hin barbaanna jira nam hin barbaanna maal hin deemna. Deemuu qabna. Abaam. Gamtu. Miira keessaa baanuudha. Miiraa waanti ta'u hin jiru. Ol dhaggeeffachuudhaan ol dhaga'uudhaan malee. Atamatam godhata nama sin. Dhuguma walirra boonu miira keessan qabbaneeffadha. Ijoollummaa keessan achi bakkeetti. Dhimmi inni kana dhimma araaraati. Lamaan keessatti harkaan fudhanna lamaan keessatti maal fudhanna? Hin ta'u ilaalleerra. Amma yoomitti isin garuu kan rakkina kana kan furrisa. Attamitti nuun jireenya keenyaan taphattu sin.
kunoo hirkoon amma isaatti nuun waamee nu hin atoo